keessan jiru beekama. Isinii galamiti viidiyoo irra gadhiifamu irratti hundoftanii nama balleessite soorii dhiifama gaafadhu jettanii qaama nan dhaqee dhiifama gaafaddan akka inni sarpiraayiz ta'utti. Isinii galamiti garuu isiniyyuu jettanii an waanan dubbadhe sanitti bakka akkam isiniin jedhu ofitti amanamummaadhaan dubbadhe waanan gaabbuun qabu dhugaa jiru dubbadhe aja ta'eefu. Isinii gala isiniif jecha kan inni isaan godhu suma ta'eeyyu. That's it. Maal jechuudha immoo ayya marakkan waan guun wallalle nuti akkasumatti qaaleensi jireenyaa iyyuu kun jireenyaan nu jeeqeran hojiin keenya iyyuu nu jeeqeran sinuma mataa dhukkubbii nuti ta'aa jirtu amma sagalee himmataa ta'anii hidhamuutu jira du'uutu jira sagalee haalli amma Itoophiyaa kana keessa qeeqamu shaggaadha maaliif sirriidha nuuyyuu hin qeeqne garuu haala ammaa kana laallee akka itti qeequu dhabnee dhiisna jechuudha. Osoo har'a mucaan kun bahee hidhamee namni isaanii takka qabatee mana hidhaatti biddeena takka geechuuf hin jiru jechuudha. Haala Itoophiyaa kana keessa jirutti qeequu shaggumaa sirruma kan qeeqamuu qabus isuma garuu immoo namni kun of sodaate haala baraa kana sodaateeti akkas godhan. Garuu immoo warri raachuu fakkaatee bakka gara galeessi galabbatus harmeelleen galabbatulleen kunilleen gocha jibbisiisaa jechuudha. Gocha isin lamaan boru araaramte biyya keessan jira feenuu koo baay'isa'u ilaa maal akka ta'e beektu namni hirree ofii jiraataa beeki. Sodaatteef wanti sirra ga'uu qabu wayii sirraan oolu jagnoomteef immoo jagnan taatuu beeki. Sii qala miti garuu an jechaadha. An akka kootti akka nama dhuunfaa wayiititti wanti sirriin ta'e wayii jira taanaan nan dubbadhaan gad ba'e. Wanti narra ga'uu qabu tokko narra ga'a taanaan inni hirree koodha. Ilaa dhaggeeffadhu. Wanti narra ga'uu qabu tokko narra ga'a taanaan inni hirree koodha. Waan rabbi ganama duraa naaf kaa'edha bakka. Sooreen chaalenjii akkasii keessa darbuu qabdi jedhee waan naaf kaa'edha malee dhimman itti sodaadhee maali hin jiru waan akkanaa bira baay'isa wayii itti fufi. Amma laassooree Hacaaluun mata keenya falmeera garuu du'eera har'a immanni Oromoo ilmaan Hacaaluu bakka jiru beekan hin beekan Oromoo tanaafis yoo duute soo falmitee dura dhaabbatte siggatii tokko hin qabdu dhugaa rabbi dhuguma haasa'uudhaaf ati qeequu shaggaa goote garuu qeeqa biratti arrabatu jira kanaafuu atii fi raacheen obboleewwanii raachessi hangafa dhiifama gaafachuun immoo nama najjeessu dhiifama gaafachuun guddummaadha waan ta'eef ati dhiifama gaafadhu hammeenyaaf hin dubbanne ta'a namni immoo viidiyoo kukkutee dhaqee poosti godhee keecha sheeritti godhee akkasuma wal nyaattan kana uume jechuudha sii galee dhiifama yoo waan hin balleessin irratti dhiifama yoo jette dhiifama gaafachuun immoo guddummaadha malee xiqqummaa miti sii galee miti ajandaan kunis wanta keessa beektu haala itti keessa beektu kanaafuu bakka saroota akkumatti girrisee suuraa namaa galabbatu namni immoo suuraa kan kellee haa galabbata suuraa harmi galabbatu nama haadha qabnetu suuraa haadha namaa galabbatu. No feenuu koo dhaggeeffadhu ilaa. Suurri sinarraa naannaqaan waggaa tokkoof isin eeyyameera akka suura koo galabbattanii na arrabsitan. Dhugaa koon dubbachaara. Anaan na fayyaddu beeka waan namiitan takkan qabdan. Foonaadha ko. Anaaf fayyadama ittan fayyadama koondishinii kanatti ammaniitiif baay'een ittiin shakkalaan. Osuma isin akkasitti ol nyaattanoo ani konkolaataa biteen dabadhee ta'an. Isinii gala miti. Qeeqamu maal jechuu anaaf waan haaraa miti. Jalqaba gaafan tiiktookii jalqabu waanuma na mudachaa turedha. Guyyicha saniyyuu gadi ba'ee waanan deebis tokkoyyuu hin qabu. Sigala miti. Anaan akkas gochuun keessan beekamtee akkan argachuudha gargadhuudha kan isin nagootan. Inni biraan immoo wannumti ilaa dhaggeeffadhu wannumti dhiifama nama gaafachiisu. Waan hin dubbadhe tokko hin jiru. Viidiyoo har'a isinii gadhiifuma irratti hundooftanii noo sooree balleesteetta. Bakka balleesteetta dhiifama gaafadhu ba'iiti yoo jettan waan ani isin bira qabu namni gaafadhaan beekumsa beekaa ta'uudha dhiifama gaafachuun. Garuu dhugaan jaalatu bakka uummanni kun. Ammas irra deebi'een isiniin jedhaan Hacaaluu gitiin jiru an akka Hacaaluun dhalatu maqaa Hacaaluutiin iyyuu namni biraa waamamuu hin danda'u eegumaan warri isaa Hacaaluu jedheen baasiniifitiin sii gala miti Hacaaluun siif du'e siif hidhame xiyyiitii fuuldura dhaabbateetoo siif falme odeensiin waltajjii irratti gaggeessisan irree deemtee yuutii biratti sarchoo goote miira shookdis ta'utu sitti dhaga'amaa beeki sii gala miti. Kanaafuu wantichi atu jette sirriidha. Dhiqinfamtaa dhiistaa dhimma kee waanaan goota nan. Na fayyada. Namni waan namaa godhu sin jiru sirriidha namni waan nama godhu sin jiru garuu maaliif dubbuma kanaa iyyuu dhaabuudhaaf nu warra si galabbatee si arrabsu keessa sin jiru warra bakka olii gadi harka cabaccabu keessa sin jiru nu isinun nudduun Oye, video bay.
Akkam jirta? Nagaa gara tarabbii viidiyoo beekate anchi እንዴ ያለ ቪዲዮ እዚህ ውስጥ መቀመጥ አይቻልም። ያለ ቪዲዮ አይቻልም። አዎ ክልክል ነው። አዎ ለምን አልክ? ያቀኝ ተሻም በቪዲዮ ብትወጪ አይሻልሽም? ችግር የለውም እወጣለሁ። ሲጀመር ናሙና ስለጅርተን ይችላ ሶሪቲ ጋፍኒ ሶሪቲ ፈኒ ያው ዲስ እንዱበዱ ገዱበቸር አፉ ወየማለ ጋፈን ቤኬት ኢራፍ ጀረ ቶርሰ ጋፈ ገጀ ደሞኩ ሲምባሩ ቆዱ ጎስኒ ገዱ ገባ አሉሙስ ኢራን በሪ ዱርሳ አንተ አጂ ደፊካ እሺ ማዲ ሙዲ ቀበተድረይ ሙዲ ፈካታ ያንተ ኡመተ ቡርጃጀ ሱዳ ከሙዲ ቀበቾቹን ኡመተ ቡርጃጀ ሱዳ አንተ ዋነከሲ ለሪ ማን ገና ሜካፕ ምናምን እንትን ጎቻ ጅርታ ያለ ለማግባት ስለፈለገ ነው ጭራሽ እናንተ ዋምብራንትን በበሬ ሲላ የአፋር ቆንጆ አቢ ፍቅር እንዴት ይዞካል? አሪፍ ነው። كيف يعرف كده؟ أبي ላረዳክ أبي በከለ وخو كم قربان وي أيا كيتي ዲራ ገለ ተረቢያካ مالو بنا تكرر كرمو نقلش نانا يدير ربي ወይኔ አነኮ ሞዴሬተር ወረካን ድረስ ዋንጅር ወረካን ያገርቻሊ ዝም ጀለ आरता जिरता से करो जाओ बाल गोतरे वन मुंडा यार ये सनी ब्रदर बम्बलें तो या अबेक्ता वांदानी नुतचरते को लमांसानी यू सोरेनी सोरो मोडा राचुनी सोरो मोडा लमांसा यू नुनिफ कामा तो कोई था ये गाय नमने मो उबाते आसा उरा मले जिंजर जरा सेरनी तो लार वन्नन ताने वन्न मो जिंजर तबतब या नुते को पर्सनली सोरे राचुती बल्लेस तेतानान राचुतीन इफा मगाफचू कब्दी मगाव बोलिती दोते कसकस वालिन ताने दुबत तेतानान दरकमाशे इफा मगाफचू कब्दीन वांता कंबरा वान निजेनन कबनु सो नामनि मो हाचारू फाना वल्ती मदालमु हिन कबु नामनि कमियु बका जरमतिर वान कबो दुगारा कोन मारे कने शेंजत को दुगारा माल वीडियो सा मुलु सातन कबामानी गरगरा गलची सुल्तान अगरसीसा ना याव कानमनि बाये रासिका याव वेत्ता sirri da kanaaf ta'uu danda'a. Wanni isheen jette dhugaara si jammar namni tokko hacaaluudhaan abbaan barbaadeyyuu bituus akka isaas ta'uu hin danda'u. Namni tokko hacaaluu akkam ta'a. Akkuma jenne wanta kan biraa yaa ajandaa sana cufneerra wanta mammoo uummanni kun faana waan ni jedha yaa dhifameera isin bakka. Akkam biraatti. Jirra dhugaara akkamsin. Jirra ganoo waan jennu. Jalata gooftaa hin nagaa. Anna carraa warra kaaniif taraa malaachaa badeemnu. Carraa laachaa deemnu warra kaan galchaa manaan gulchaa jenna. Thank you jaaruftu guddaan si galateeffadhaa dhufu naa galatuun. Ishii. Eebbifa. Seenaa ko isin galcha taraa warra taraatiin ergatan warra sana waan ni gochaa taraa isin galchuu buyyu yaada keessan intin jechuun isin galcha ko taraa tokkicha qixxee miliyoonota وبيا كاستم انت كستوجي تشاني في نيتورك شانت فكات أبيكو أكم وي سينا نغارتا نغا صفاتا ودوغا أكمتي سيف اللي أروك نغا
jira dhugaa galgala immoo hedduu dhugaa baay'ee sitti gammade humna ol. Thank you Adoko dhugaa rabbi. Dhugaa waaqaa kana gochuun kee baay'ee ammana kana siin jechuun dandeenya sitti gammade baay'ee galatoomi. Na yaa wanti siin jechuu barbaadu immoo ati sooretti walitti buutan garuu social media kanarratti obbaaftanii wal salphisuun gaarummaan qabu shi wanti walitti maltani karaa keessaa wanti ta'u itti wanta tokko in taa'ota immoo karaa itti fufamuu malee tokkoon itti fuftu dhugaadhaati inna jaalatanii dhabuun isin jira jaalatamanii dhabamuun isin jira waa baay'ee jira. Kanaaf iyyuu jaaladhee maafan dhabaa osoo hin taane rakkinni nama sanaa maaliif inni irraa adda ba'uuf fedhii qabaattee jettee nama sanaan hubachuu qabda. Galaa biikoo anamma gara sooretti goroo osoo hin taane sillamaan ija tokkoon asin ilaalaa. Kanaaf iyyuu sooreen maaf rakkatteen irraa adda ba'uu filattee maanni rakkinni ishii jedhiitoo ishiidhaan hubadhu. Akkas jettanii waanuma tokkoyyuu miidiyaa kanarratti baaftanii naasa'ina. Sinama qaama wal beekuudha. Isni ramuti waan duntu waan dhaabbateeruuf kana booda. Sooreen baay'ee carnaqamaa arti dhugaa biikoo rabbiif iyyuu hubadhuun baay'ee ammana kanas siin jenneen fuula ishiin ilaala bakka yeroo hunda dhugaa baay'ee arteetti kanaaf iyyuu ati nama miidiyaadhaan osoo ishee argee osoo hin taane qaamaan argiteetta nama sana waliin nyaattan waliin dhuddanii gaarii samaas waliin dabarsuu dandeessu kanaaf iyyuu wanta jiru karaa keessaa. Silkii walii qabdu naannoo tokko jirtu walii dawwalaati walii naasaa hadaraa miidiyaa kanatti waliin baasinaa ishee. Yaa nuti ko maal beektaa siin waan duntu amma jechuun ajandaaf naam ta'uunis barbaachisaa miti. Waan dhaamne irraa karaan dhumaati wal cufne irraa wal faana oliisaa hin jiru. Waan dhaamne irra sii galee miti dha. Innaa yaa wanti wal geessisu hin jiru. Wanti wal singeessisu maaf dhabama Oromummaa wal singeessisa malee kanaaf iyyuu isa gidduu keessan kana jiru rakkina sin gidduu jiru kana abiigoo furaati karaa itti fufamuu malee waliif fufaa. Yaaski iyyaan lama danda'ametti. Kanaaf isa dhufee koomentii waan yaraa soorettiin akkas goote soorettiin akkas jettee dhufee waan hamaa ishii sitti haasa'u dhugaa akkasiin naqee ishii biratti hamaa kennaa somne maaliin beektaati. Kanaaf iyyuu dhiisiti waan jechoota namaa kana dhiisiti wanta sammuu keessi gochuuf yaade godhi itti yaaditi jechuudha. Yaa aski itti yaadni wanta jiru waan ni goona. Engadda dhugaa baay'ee si'ala ta'eetoo akka ati nagashituuf yaalii gochaa ture garuu taraan nan geenye. Kanaaf abiigoo daraa dhugaa dabarsitanii waliin kennina ani rabbise waanuman jedhuun beeku rabbiif iyyuu cinqiidhuma uummata Oromoo kana iyyuu arguun baay'ee namatti ulfaata rabbi. Haadha kun sirreessina bakka dhugaa rabbi wanta sirraa qabu sirreessina. Rabbi jira sakaaniif waan dhumaaf. Waaqayyo jira kanaaf iyyuu namni suusiif hin uumamne ta'uu danda'a beektamini. Otoo har'a isheettanii waliin itti fuftaniif iyyuu. Buruu akka gargar hin baane maaliin beekta otoo wanti hundi hin jammaramiin otoo waan baay'ee keessa hin seeniin gabaabatti addaan ba'uun immoo baay'ee gaariidha waaqayyo waan godheef qaba ka. Yaa sirriidha dhimma dhugaa rabbi. Kanaaf iyyuu karaa kanaan itti furamuu hin danda'amoo ta'e karaa biraatiin. Waldee kana. Jechuun waan ammaa waa'ee sooree dhiiseera wal nagarru wal faana waan hin jennu. Kanaaf iyyuu nan beeka kanaaf akka waa'ee sooree akka dhiistan kanaaf iyyuu isa sin gidduu jiru kan aasaati furaati of gidduudha baasaa isin hin jedha isheen. Baay'ee si kabajaa waan nagashiteef guddaa galatoomi. Nashatillee naa jira. Qufaan na qabee jechuudha akkas na gochaa jiran magaafan dhaabbatu. Ajandaa fi miiran taane keessa nama galchu. Si galee deebi'anii yeroo namni waan gaarii haasa'u bakka nama gaarii haasa'u dhiisaniitu ishee bakka dubbii barbaaddu sana kutanii olii gadi rabsaa turanii jechuudha. Kaleessa waan baay'ee haasoftee turte argeen jira jalqabaa dhumaatti inni kaan immoo sati haasoftu irratti ilaa isa ta'a albaatu maali wanta albaati illee hin qabdu irra deebi'ee haasa'uun sirrii miti garuu
dura dhaggeeffadhaa hubadhaa wanta namni haasa'u maaliif haasa'a jedhaatii dhaggeeffadha isinii sammuun keessa waan miira hamaan guutamee bakkuma hamaa san seef godha sammuu dooma warri qabdan dhiifama warra kaaniin jechaan jiru warra daarektii yaaduu hin taane warra indaarektii yaaduu nan jechaa jira dhiifama naa godhaayi warra komentii hama warra waan gaariitti fayyadamu miti amma fakkeenyaaf raachee yoo fudhanne raacheef soorii irratti kan ka'e raacheen eessadha sooriin eessadha gandummaa soo ta'ee jechuudha tokkodha soolan eessadha abiikoon eessadha dhiigni keessan tokko oromoon tokkodha hamma barbaade yoo ta'e garuu raacheen komatamullee hin qabu maaliif hin komatamne yoo jettee atin beekta haala biyya keessa jiru hamma tokko nama sheekaanitti salphaadha ana astaa'ee biyya hambaa taa'ee akka barbaade afaan banuu akka barbaade dubbachuu mirgan qaba akka mirgaatti ni ilaala mirgan qabu garuu akka mirgaatti ni ilaala afaaniin haasa'uun jechuudha gochi afaaniin haasa'amuu fi gochi immoo piraaktisii fi wantiidhaan hojjetamu tokko miti tiyoorii piraaktisii siigalee abii godhiifama naa godhi garuu miira oromoon biyyatti keessa jirtu osoo beekte ishiin biyya hambaa dhugaa rabbuuti afaan akkas baasuu miti jechuudha isa biyya jiruuf dhiiga boossa sittan himaan hanaan arge waanan argeef obbolaa keechitti bineessa nyaata obbolaa keechitti du'ee awwaala dhabe asittati walirratti kaate wal ciraa jirta miidiyaa irratti warra nagaa isa jiruufi maaf jiraata gadi gombistee arrabsita ajjeesuuf isa du'eef immoo guyyaa tokko guyyaa lama profaayilii godhattee